Akkam fayyaa keetii? Jiruun addunyaa tummee akkam sitti jirti? Ijji argitu qalbii akkuma jedhamu akkuma yaada isaati jiruun nama kamuu ati uf duroomsinaan eenyutu si hiyyoomsa, ati uf gootomsinaan eenyutu si luumnoomsa, ati uf barsiifnaan eenyu si wallaalchisa, ati uf ibsinaan eenyutu si dukkaneessa, ati uf faarsinaan eenyutu si arrabsa, ati uf mi'eessinaan eenyutu si hadheessa, ati uf qaroomsinaan eenyutu si gowwoomsa, ati uf kaafnaan eenyutu si buusa. Waaqayyoo gaditti furtuun jiruu keetii harka kan kee keessa. Faallaa kanaa taatee ati uf gannaan garuu kan si darbu malee kan si kaasu hin jiru. Ilaalchi dadhabaan ati ufiif qabdu yoomuu sin guddisu, garuu ilaalchi ciminaa ati ufiif qabdu kuffisee sin hambisu. Ajaa'iba Rabbii yeroo ammaa kana nama kufe dhiifnee qarshii kufte kaafna. Laga feete ceetee gaara feetes baatu, hamma tulluu geettee hundattis mul'attu, amala jiruuti jijjiirama keessa kufaatiin hin ooltu. Kan ati beekuu qabdu kufuun rakkoo miti, qarshiin 100 kufteef 50 wayitaati, walakkaanii miti qarshii tokko hir'atti hin hir'attu. Eeyyeen beeseen kufteef gatiin hin hir'atu, kan kees akkasuma of buusuun hin taatu. Bara kufaatii keessa biqilutu jira akka sanyii midhaanii, dhadhaanis kan bahu aannaan raafamnaani. Sanyiin filatamaa qamadii fi garbuu kan facaasu fuudhee lafatti yoo darbu, manaa gadi baasee badhetti gatuufi moo gatamanii ka'uun akka danda'amu hunda barsiisuufi. Eeyyan sanyiin midhaanii hunduu yeroo facaafamtu gatamuudhaa miti kan ittiin mul'atu, gatamneerra jettee kan yaaddu osoo ta'e tokkollee biqiltu. Gubachuu keessa immoo qulqullaa'u jira akka warqiif meetii, warqiin kan kabajame dhoqqee keessaa bahee ibiddaan waddameeti. Rakkoon hundi siituu si jabeessuuf malee si kuffisuuf miti. Kuftus kufteen hafin akka sanyii midhaanii biqilii atooti. Tokko ta'ii kufii kuma ta'ii ka'ii dachii hunda guuti.